Ayyaanni jala bultii gubaa masqalaa guutummaa biyyattii keessatti hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti kabajamaatti jira. Maayidar Fiqaaduu Miis Turizimii bara 2023 ta'uudhaan injifatte. Itoophiyaatti daa'imman miliyoona 3.5 ol ta'an mana barumsaa akka hin seenin Save the Children ibse. Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo hordoftoota amantaa Islaamaa hundumaatiin baga ayyaana Mawlidii kan bara kanaa nagaadhaan geessan isiniin jenna. Akkasumas immoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa baga jala bultii ayyaana gubaa yookaas immoo ayyaana masqalaa nagaadhaan geessan isiniin jecha oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru waliif TV irraan isinitti hima Daani'el Tasfaayitiin waliin tura. Ayyaanni Mawlidaa kan dhaloota Nabiyyuu Muhammad guyyaa har'aa kana kabajamaa ooleeti jira. Guyyaan yaadannoo dhaloota Nabiyyuu Muhammad waggaa 1498ffaan roobii har'aa magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti geggeeffamu gumiin waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsee jira. Dachee Arabiyaa irratti bara arbaa jedhamuun kan beekamu akka lakkoofsa hijiraatti guyyaa 12ffaa baatii Rabiul Awwal jedhamu guyyaa Nabiyyuu Muhammad dhalatanidha. Guyyaan yaadannoo dhaloota Nabiyyuu Muhammad saa'u akka ayyaana beekamaa tokkotti Itoophiyaatti Masjiida Anwaaritti kabajamu kan eegale bara 1967 irraa eegaleetii jedha ibsi kun. Yeroo dhiyoos beektota amantii Islaamaa aliimota biyyattii hirmaachisuun karaa barsiisa Nabiyyuu Muhammad qixa sirrii ta'een hordofuu fi wal yaadachiisuun guyyaa kana yaadachaa akka jiran ibse gumiin dhimmoota Islaamummaa kun. Guyyaan kun nyaataa fi dhugaatiin gammachuu ibsuu qofa osoo hin taane naamusaa fi kabaja Nabiyyuu Muhammad dhala namaaf agarsiisaa turan gonfachuun ta'uu akka qabus dhaamee jira. Akkasumas namoota rakkatan gargaaruun kanneen dhukkubsatan gaafachuun kutaalee hawaasaa miidhaman bira dhaabbachuu fi kanneen lubbuun darbaniif araarama kadhachuun faana Nabiyyuu Muhammad hordofuun guyyaan kun yaadatamuu akka qabu dhaamamee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad guyyaa dhaloota Nabiyyuu Muhammad ilaalchisuudhaan ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Guyyaan kun guyyaa yaadatamuu obsa gaarummaa dhiifamaa namaaf yaaduu Nabiyyuu Muhammad wayita biyya lafaarra turanitti agarsiisaa turan raawwachuun yaadatamuu qabas jedhan. Dhuunfaa fi gareen Rabbi kadhachuu yookaas immoo ibaada gochuu nageenyi mirkanaa'ee dhalli namaa boqonnaan akka jiraatu kadhachuu fi naamusa Islaamummaa barsiisuuf agarsiisuun wantoota guyyaan kun itti yaadatamu akka ta'e gumiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ayyaanni jala bultii gubaa yookaan masqalaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti yaadatamaatti jira. Muummee ministeeraa biyyattii Abiy Ahimad fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Beenyaa Shiiramuu bal'ina isaa isinitti hima. Uummanni Oromoo hambaalee aadaa duudhaalee jajjaboo marartoo hawaasaa ta'an hedduu barootaaf kuufamee dhumne qaba. Keessaayyuu ayyaanonni uummataa sona mataa isaanii kan qabanii fi duudhaalee adda addaa ittiin yaadataman keessaa hariiroo waliin jireenya hawaasaa cimsuu, waliif tumsuu fi wal deeggaruun ayyaanota uummataa irratti caalmaan ba'anii kan mul'atan mallattoo waloo tokko isaan taasisuu kan qabudha. Hambaalee aadaa duudhaalee jajjaboo marartoo hawaasa Oromoo ta'an keessaa immoo ayyaanni masqalaa isa guddaa fi isa tokkodha. Ayyaanni kunis jala bultiin isaa guyyaa har'aa ayyaana damaraatiin kan kabajamu yoo ta'u guyyaa borii immoo guutummaa biyyattiitti sirnoota garaagaraatiin kabajamee kan ooludha. Ayyaanni masqalaa uummata Oromoo biratti jaalalaa fi tokkummaa kan kabajamu kan arjooma malee waaqni keessa hin jirre ayyaana quufaa fi suugaati. Kanaaf masqalli mootii ayyaanaa jedhamuun uummata Oromoo biratti miira addaatiin kan kabajamudha. Kana malees masqalli hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti seenaa fannoo kiristoosii waliin kan wal qabatu barri haaraan seenee baatii jalqabaa irratti ayyaana kabajamu ayyaana guddaa fi jaallatamaa Oromoo biratti masqala mootii ayyaanaa jedhamees kan beekamudha. Masqalli ayyaana tibba sanyiin gannaa facaafamee asheeta ollaa fi firrii walitti dhufanii waliin sooratan loon kaloorraa dheedanii wayita quufan kabajamu waan ta'eef simboo addaa kenna. Kanaafis Oromoon masqalli quufaa jedha. Masqalli akka mallattoo ce'umsaatti kan ilaalamu yoo ta'u sababni isaas masqalli wayita gannarraa gara birraatti darbamu waan ta'eef rakkoo fi gadadoo irraa gara quufaatti waan ce'aniif Oromoon kan darbeef waaqa galateeffachuun kan dhufuuf immoo kadhachuun kabajata.
Muummeen ministeeraa Firii Dr. Abiyyi Ahmedii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas ayyaana Daamaraa Masqalaa sababeeffachuun ergaa gaggeessanii uummata biyyattiif dabarsaniiru. Haaluma kanaan muummeen ministeeraa Firii Dr. Abiyyi Ahmed Daamaraa jechuun ida'uu, ida'amuu fi kuusuu jechuudha. Daamaraan mallattoo jijjiiramaati. Gatii fi mallattoon fannoo yakkamtoota fannisuuf oolee ture kan itti jijjiiramedhas jedhan. Daamaraan namoota hedduu walitti qabuun waldaan kan tursiisudha. Daamaraan kan irratti dabaluu kan faca'e walitti qabuu wanta bittinnaa'e tokko ida'uu fi walitti fiduudhas jedhan. Kanaaf daamaraan kallattii fannoon dhugaa itti argamedha. Akkuma fannoo dhugaa argachuuf yeroo ulfaataa ture badhaadhina dhugoomsuuf dadhabbii fi tattaaffii hedduu gaafata. Fannoo badee argachuuf akkuma tumsaa fi gorsa hedduu gaafate badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuufis tumsaa fi walummaa kan gaafatu ta'uu onnee keenya keessatti qabaachuu qabnas jedhan. Wayita Daamaraa Masqalaa bara kanaa kabajnus yaadota kanneen qaacessuun ta'uu akka qabus abdiin qabas jedhaniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ayyaana Daamaraa Masqalaa ilaalchisuun ergaa gaggeessanii dabarsaniin uummata Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa hundi baga bacaqii gannaa of kaltanii booqaa birraa ayyaana Masqalaa tibba horii fi namni waatii fi daa'imman akkasumas kan fagoo fi dhiyoo gammachuun guutamee hawaasummaan haaromee walooma isaa itti leellisuu fi gammachuusaa itti ibsatu baga nagaan geessan jechuun uummanni ayyaana kana wayita kabaju gootota ilmaan sabaa fi sablammootaa kabajaa fi ulfina naannoo fi biyyaa tiksan yaadachuu fi kabaja kennuu maatii isaanii deeggaruu fi kan rakkate gargaaruu kan dheebote dheebuu baasuu fi kan daares uffisuun wal bira dhaabbachuun dabarsuu akka qabu waamicha dhiyeessaniiru. Itoophiyaatti daa'imman miliyoona 3,500 ol ta'an mana barumsaa akkaan seeniin Save the Children ibsee jira. Kibba Oromiyaa aanaa Gooroo Doolaa qofa keessatti ammaan tana manneen barnootaa 81 sababa rakkoo nageenyaan cufaa jiraachuu BBC'n gabaasee jira. Boruumashii dabalata qaba. Guutummaa Itoophiyaa keessatti daa'imman miliyoona 3.5 ol ta'anii mana barumsaa akka hin seeniin Save the Children gabaasee jira. Gabaasni Save the Children baatii eebilaa 2023 kaasee hordofaa ture kun akka akeekutti biyyattii keessatti daa'imman 16 keessaa daa'imni tokkoon oli mana barnootaa atoo hin galin hafa. Baay'ina uummata Itoophiyaa miliyoona 120 tilmaamaan jedhame keessaa daa'imman dhibbantaa 46.4 ta'u jedhama. Kana jechuun ammoo Itoophiyaan daa'imman tajaajila bu'uuraa barbaadan kan miliyoona 55.6 ol ta'an qabdi jechuudha. Isaan keessaa daa'imman Itoophiyaa miliyoona 3.5 ta'an ammoo sababa rakkoolee nageenyaa hanqina manneen barnootaa gogiinsa haala qilleensaatiin wal qabatuu fi rakkoolee gara biraa kan nam-tolchee fa'aan mana barnootaatiin ala akka ta'an gabaasi Save the Children kun addeessee jira. Kibba Itoophiyaa aanaa Gooroo Doolaa qofa keessatti ammoo ammaan tana manneen barnootaa 81 ta'an sababa rakkoo nageenyaatiin cufaa jiru jechuun BBC'n gabaasa har'a qabatee baheen addeessee jira. Kun ammoo akka biyyattiitti daa'imman miliyoona 3.5 mana barnootaatiin ala ta'an jedhame keessaa 52 ka ta'an mana barnoota aanaa Gooroo Doolaa qofa keessaa akka ta'an addis istaandaard balballoomsee jira. Aanaan Gooroo Doolaa caaseffama haaraa mootummaan naannoo Oromiyaa baatii guraandhalaa bara 2015 ifoomseen godina Boorana Bahaa jalatti hammatamuu hordofee hawaasni Gujii mormii dhageessisuu irratti argama. Sababa kanaan ammoo rakkoon nageenyaa mudachuun aanichatti manneen barnoota 81 jiran keessatti haga ammaatti barataan tokkoyyuu akka hin galmoofne jiraattonni aanichaa himanii jiru. Akka gabaasni BBC Afaan Oromoo fuullee tana baase agarsiisutti ammoo maatiin barattootaa haga mootummaan gaaffii teenna nagayaan nuu deebisutti ijoollee teenna hin barsiisnu jedhaniiru jedha gabaasi. Biiroon barnoota Oromiyaas ta'ee waajirri barnoota godinaa ammoo gabaasa kanarratti haga ammaatti waan jedhen qabu. Akka odeeffannoon garasii bahu addeessutti ammoo hoogganaan waajira barnoota aanaa Gooroo Doolaa obbo Miidhadduu Jiloogoo Banaanamii jedhamu sababa mormii tanaatiin amma magaalaa Nageellee keessatti hidhamanii jiru. Itti aanaa isaanii barsiisaa Sisay Asaffaa dubbisuudhaaf yaaliin bilbilaan goone ammoo atoonuu hin milkaa'inaaf jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii daa'imman kunniin barnootatti deebisuu fi deeggarsi taasifamu dhibbantaa 18.4 qofa waan ta'eef rakkoo kana uwwisuu hin danda'u jedhee jira. Kun qofti furmaata waa hin taaneef ammoo
daa'imman kunniin dirree barnootaatti deebisuu fi dabalataan doolaarri Ameerikaa biiliyoona 3.2 akka barbaachisu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Barruu kana qindeessuuf Free Relief Web, Save the Children, Addis Standard fi BBC Afaan Oromoo gargaaramnee jirra. Dhaabbati piroomooshinii aartii boraatii ayyaana gubaa yookaan masqalaa sababeeffachuudhaan marii paanaalii geggeessee jira. Girmaa Guddisaa bal'inaan isinitti hima. Dhaabbanni piroomooshinii aartii boraatii dhaabbata USAID waliin ayyaana goobee shinooyyee fi ayyaana gubaa masqalaa sababeeffachuun marii paanaalii hayyootaa fi aartistoota Oromoo waliin magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti gaggeessee jira. Marii paanaalii kanas akkuma aadaa Oromootti sirna eebbaan kan eegale yoo ta'u, abbootiin gadaas mariin kun dhaloota ammaafis ta'e dhaloota dhufuuf fakkeenya guddaadha jechuun yoo himan, sagantaa akkanaa kun carraa aadaa, duudhaa fi aartii walirraa barachuuf carraa kan uumedha jechuun kan dubbatan. Carraa walitti dhufeenya carraa tokkorraa baruu, aadaa walirraa baruu, sagantaa akka ogummaa isa gaarii ta'e immoo isa cimaa ta'e immoo isa aartii keessa jiru sanas immoo akka gara sanatti ceenu waan nu godhuuf qophiin kun baay'isee barbaachisaadhaa fi kan irraa ka'e sababni isaa kana natti fakkaata gaa. Dhaloonni amma rakkoowwan garaagaraa keessa darbuun aadaa bareedaa kanaa qabatanii irra ga'uun keessan imala ittaanuuf bu'uura guddaa akka ta'ee fi kana caala hojjechuu akka isin irraa eeggamu Dr. Kabajamaan Diimaa Barraa marii paanaalii kanarratti kan dubbatan. Industirii aartii keessatti moo'ee akka ba'u angas karaa dheeratu isinitti hafaa jechuudha. Garuu oggootii shanan darban takaallaa san gufuuwwan san darbitanii waan dhuftaniif asii booda han jiru gufuun takaallaan akkasii hin jiru jechuudha. Kanaaf karaa rabee masaraa seenee jira. Kun guddina guddaadha. Kanaan immoo dorgoma addunyaa aartii keessattuu agarsiisa yookiin karnivaliin kun isarratti akka ce'u uummanni tokko uummata ta'uu kan danda'u dhaloota irratti yoo cimee hojjetedha. Kanaaf dhaloota irratti cimanii hojjechuutu barbaachisaadha jechuun aartistoonni Oromoo marii paanaalii kanarratti hirmaatan dubbatan. Akka biyyaatti tolaallee kuni hundee jaalalaati. Uummanni tokko uummata ta'uu kan danda'u dhaloota irratti hojjete. Dhaloota ijaaruun waan guddaadha. Amma ijoolleen tun mana baatee bakka tokkotti dhuftee ciminaaf dandeettii isaanii wal arguu, wal baruu, wal mari'achuu, wal ijaaruu kan itti hundeeffamu wanna ta'eef kanarratti hojjettuun waan guddaadha jedhee tana yaada. Hojiin hojjetamaa jiru waan boonsaa fi abdii kan qabudha. Itti fufuu qaba jechuunis himamee jira. Aadaa keenya kana keessattuu magaala keessatti raafatamaa kan jiru kana dargaggoon nama lafaa dhufaa jirtan kun kana kabajanii too aadaa keenya kana guddisuudhaaf carraan godhaa jirtan kun carraa guddaadha. Itti fufuu qabdu, jabaadhaa, bakka guddaa geechuu. Waan akkanaa kan argu kootti baay'een gammadee jira. Maal qabaa ijoollummaa kootti irraa kaasee ilaalaa guddadha jechuun hirmaattonni hawaasaa marii paanaalii kanarratti hirmaatan kan dubbatan. Waggaawwan 4-5 kana keessa hawwii ijoollummaa kootti kaasee jiru otoo ta'ee jedhee yaadaa ture sana argu kootti baay'een gammada. Wanti guddaan sirna kana bifa qindaa'aa fi haala saayinsawaa ta'een hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef gara fuula duraatti illee hojii guddaatu nurraa eegama jechuun hojii gaggeessaan dhaabbata piroomooshinii aartii boraatii kan ta'e dargaggoo Biruk Girmaa dubbatee jira. Qabxii ijoon akkuma erga silaa kaasuu barbaadetti jechuudha. Waan kana bifa hiikaa qabuun itti fayyadamuu qabna. Nuun osoo homaan dhabin akkaataa itti fayyadamnu wallaaluurraan kan ka'e rakkoo hedduu keessa jirra jechuudha. Kanaaf kan kana keessaa ba'uu danda'u falli keenyas sirna keenya, aadaa keenya, duudhaa keenya saayinsii aadaatiin dabaallee kalaqa aartiitiin dabaallee hawaasa keenyaaf tajaajilarraa akka oolu gochuudha jechuudha. Kanaaf kana gochuuf immoo halkanii guyyaa kan hojjennu ta'a. Fuulduraaf illee waltajjiiwwan gurguddaa akkanaa kana as Finfinnee keessatti qopheessuudhaaf piroojeektiiwwan garaagaraa qabanneeti kan hojjechaa jirru. Maayidar Fiqaaduu Miss Turizimii bara 2023 ta'uudhaan injifatte. Komishiniin Turizimii Oromiyaa namoota Oromiyaa beeksisuu keessatti gumaacha adda addaa taasisaniif beekamtii laatee jira. Abboomaa Qaasoo dabalataan gabaasa qindeessee qaba. Waamaliinu dhibee jenna bitaa mirgaa
وملين وديبي جنبي تاميرغا كراس الردفني ماليف ديمنا موغا ماليف ديمنا موغا كوميشن توريزمي أورميادام إرجادينيون دايم يروسدفاف والدرغمي ميس أورميادام كوبيسيس جرام غرين كوميشنيم توريزمي أورميادام نان أورميا كيساتي باركوتافيم الدوان أممان أواتا توريزمي تان بيكزورتي هجي قدس هجتام تريتي جرام لنيا تيمو باركي بيالسا غارين باليم همبام أدنياتي غالمايس جرام كونيامو بوا غرين كوميشني جام أوجاتي كيساتيم إسامراسام سرنا والدرغمي في غولابوما سغنتي چاراتي كنرغمان برزانچن بلچين سموتوما نان أورميادام أبشمالس أبديسام غرين كوميشني جام ججبيسون أماني غيمتا أساس باچا كقبوس واميچس غرانيتي جروم مانكين Itoopiyaan fuulduratti akka tarkaanfatu biyyi keenya akka ijoollee ishee fakkaatu biyyi keenya humna qabdu hunda baastee akka fayyadamaa taatu xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamaa jira. Isa kana keessatti immoo uummanni keenya gama hundaanuu gahee akka seenaatti itti kenname bahaati kan jiru gama hundaan kana jabeessinee akka baanu asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Warra Koomishinii Turizimii Oromiyaa irra deebi'ee duboonsitanii jirtu hojii gaarii hojjetanii jirtu jajjabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Koomishinarri Koomishinii Turizimii Oromiyaadhaan Koomishinar Lalisee Dhugaadhaan hawaasni qabeenya naannoo isaa akka kunuunsuu fi akka tiksu waamichaa godhaniiru. Naannoo keenya turizimii wajjin kan qabate daandii karaa gaariirra jirti. Nama hundumaa asumaan akka nu deeggaru warra qaamolee hundumaa saba keenyaas akka nu deeggaru qabeenya turizimii kan qabnus naannoo keessanii akka hubattanii akka ilaaltanii akka tiksitanii asumaan isin gaafadha. Dorgommii Miis Turizimii Oromiyaadhaa kaleessa galgalam fulbaana 26 bara 2023 geggeeffame kanaan ji'a lamaan dura digriidhaan yuunivarsiitii irraatti kan eebbifamte shamarreen Maadar Fiqaaduudha injifatteeti jirti. Maadar dorgommicha mo'achuu ishee badhaasa birrii 200,000 argachuudhaan baalli Miis Turizimii Oromiyaadhaa shamarree bira darbee mo'atte Hawwii Maatiyaas harkaatti fudhattee jirti. Maadar kanaan dura muuxannoo dorgommii midhagsanii ta'e moodelii homaa kan hin qabne himuudhaan yeroo jalqabaatiif dorgommii injifachuu koo hedduu na gammachiiseera jechuun madda oduu BBCtiif himteerti. Ji'a lamaan dura yuunivarsiitiin Walqixxeerraatii barnoota injiinaringii arkiteekchariitiin digriidhaan kan eebbifamte barattuu Maadar aduu ji'a lamaan keessatti ammoo dorgommii bareedinaa Oromiyaa yookiin ammoo Miis Turizimii Oromiyaa injifachuu isheetti. Dorgommichi ulfaataa akka tureef shamarran Oromoo mimmiidhagoon hedduu jiru turaniin kanaan dura hojii moodelingii hojjedheen beeku barnoota digrii fi maastersii kan qabu amma garuu of ta'uudhaan akkaataa ittiin injifadhe hedduus itti gammadeera jetti Maadar. Maadar televezyiinii waliifiraatti turtii taasifteen ammoo tarkaanfii tokko gara fuula duraatti Oromiyaa ceesisee mul'isuudhaaf ni hojjedhas jettee jirti. Yaw namni hunduu tokko miti taalentii ofiisaa adda addaa qaba. Akkuma duratti waltajjii sanarratti argite hunda namni hunduu taalentii ofiisaa adda addaa qaba. Taalentii kiyyaan yookiin immoo ofii kiyyaan ta'ee garuu gama turizimiitiin tarkaanfii tokko gara fuulduratti ceesisuun barbaada. Iraaq keessatti sirna cidhaa irratti balaa ibiddaa mudateen lubbuun namoota 113 darbee jira. Kaaba Iraaq magaalaa Nanawwee keessatti sirna cidhaa tokko irratti ibidda ka'een namoonni 113 yoo du'an 150 ammoo madaa'uu isaanii miidiyaaleen ifoomsanii jiru. Bulchaan magaalaa Nanawwee namoonni balaa ibiddaa kanaan miidhaman hedduun isaanii kutaa yaalaa cimaa keessa waan jiraniif lakkoofsi namoota balaa ibiddaa balaafamaa kanaan du'anii dabaluu mala jedhaniiti jiru. Akka gabaasa Aljeeziraatti sababni ka'umsa ibidda kanaa hanga ammaatti kan hin beekamne ta'us ibidda cidha kanaaf qabsiifame waliin kan wal qabatu ta'uu mala jechuudhaan ibsanii jiru. Daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee jirru kan hangammaatti isinitti himneedhaan waliin turtanii waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa isiniin jenna ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ulfaadhaa.